Shalom, nagaan keessan baay'atu akkam jirtu baay'ee akkasin nagaa taatan abdii guddaan qaba. Har'a appilikeeshinoota tokko tokkoon sanitti agarsiisa jedheen dhufee speeshaalii faarfattootaaf appilikeeshinoota baay'ee fayyadanidha. Ani baay'ee wanta irraa fayyadameefidha. Kanan sheersinii gochuu barbaade yeroo baay'ee shaakalii sagalee gochuu barbaannetu carraa isaan argannu. Fakkeenyaaf yookiin mana barumsaa isaan argannu yookiin immoo muuziqaa naannoo keenyatti hin argannu. Kanarraa kan ka'e sagalee irratti baay'een xiyyeeffannu. Akkuma isin beektan immoo faarfannaadhaaf wantoonni sadii barbaachisoodha. Inni tokkoffaa rukuttaa, lammaffaa walaloo, sadaffaa yeedaloodha. Faarfataan kamiiyyuu yeedaleessuu danda'u qaba. Faarfannaan lallaba waan hin taaneef. Kanaafuu yeedaloo barbaada. Yeedaleessuudhaaf immoo sagalee keenya kana shaakalchiisuu danda'u qabnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo muuziqaa argachuu dhiisuu dandeenya. Manni barumsa isaa jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu akka salphaatti mana keenya keessa teenyee appilikeeshinoota amma isinitti agarsiisu kanaan barachuu dandeessu jechuudha. Isarra kan darbe immoo wantoonni baay'ees jiraachuu danda'u. Gara fuulduratti wajjin ilaalla. Amma wantoota amma isinitti agarsiisu kanaan bilbiluma harka keessanii irratti baattanii irratti buufattanii appilikeeshinoota isaan kaaniyyuu buufachaa ooltu waan ta'eef isaan kana immoo buufattanii ittiin shaakaluu dandeessu jechuudha. Iddoo lafa kophaa keessaniitti yookiin immoo manuma keessa teessanii utuu nama hin jeeqne shaakaluu dandeessu appilikeeshinoota kanaan. Kanaafuu shaakalii sagalee gochuudhaaf dirqama mana barumsaa galuu isin hin barbaachisu, dirqama muuziqaa argachuu isin hin barbaachisu, akka salphaatti piyaanoo baruun hin danda'ama, aayidiyaa isaa waan tokko qabachuun hin danda'ama bilbila keenyan jechuudha. Amma isaan waan tokko isinitti agarsiisaa na hordofaa. Appilikeeshinoonni kun Play Store irra jiru, free available waan ta'aniif dhaqxanii achirraa buufachuu dandeessu jechuudha. Faarfannaa faarfachuu keessaniin dura yookiin immoo shaakalii sagalee gochuu keessaniin dura warm up gochuu danda'u qabdu yookiin immoo qaama keessan ho'isuu danda'u qabdu. Kana jechuun namni tokko ispoortii hojjechuu isaatiin dura waan gurguddaa hojjechuu isaatiin dura wantoota salphaa hojjeta. Qaama isaa ho'isuu danda'u qaba. Wanta akka fiigichaa kana qaama isaa sosochoosee qaama isaa kana ho'isuu danda'u qaba. Akkuma kana vookaalii hojjechuudhaaf yookiin immoo shaakalii sagalee gochuudhaaf qaamni keenya ho'uu danda'u qaba jechuudha. Yeroo baay'ee sa'aatiin nuti hojjennu yeroo baay'ee akka jedhamutti sa'aatii ganamaa waan akkasiiti. Garuu sa'aatii barbaadan irratti hojjechuun hin danda'ama. Kan filatamu ganamaa fi galgala waan ta'eefidhaaf malee yeroo barbaade namni mana isaa keessatti yeroo firii ta'e sagalee isaa irratti hojjechuu hin danda'a. Kanaaf isa kana qaama keessan ho'isuudhaaf appilikeeshinii isin fayyadu isa tokko isinitti agarsiisa. Akkuma asirratti argitan kana 7 minutes vocal warm up kan jedhu appilikeeshiniin kun free available dhaqxanii buufachuu dandeessu. Amma breathing system keessan akkamitti shaakalchiistu kan jedhu kana jechuun sirna argansuu keenyaa akkamitti shaakalchiisa kan jedhu asirraa argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argitan breathing dha, warm up dha, recovery, cool down kan jedhaman kunillee jiranii normaalii isaan cufaadha. Biyya keenya keessatti argachuu hin dandeenyu isaanii garuu isaan kun banaadha. Isaan lamaan kun amma akkuma argitan breathing kana yoon bane inni jalqabaa 10 siniif lakkaa. Kana jechuun qilleensa hin baastu hin qabattu. Inni yeroo 10 kaawunti isinii godha. Kana jechuun isiniif lakkaa jechuudha. Amma immoo hin galchitu hin qabattu. Amma immoo amma 10tti isiniif lakkaa jechuudha. Akkuma kana gootanii shaakallii amma inni fixutti wajji shaakaltu. Inni itti aanee jiru immoo diyaafiraamii keessan yookiin immoo sirna argansuu isaa qilleensi yeroo hundumaa sombarra kaatu waan ta'eef gara sombaa kana diyaafiraamii keenya kana shaakalsiisuu danda'u qabna waan ta'eef isa wajjiniin shaakaltuu jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa yoon isinii kaase dhaggeeffadhaa akka ittiin itti hojjechiisu. Breathe in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agartanii akkuma inni isiniin jedhu kanatti galchaa baasaa sakandiin isinii kennuun isa wajjiniin hojjettu jechuudha. Inni lammaffaa diyaafiraamii yeroo hojjechiistan isa kana hordoftanii hojjettu. Isa lammaffaa kana mee dhaggeeffadhaa xiqqoo sin dhageessa. 1, 2, 3, 4. In, out, in, out. In. Agartanii kun immoo al tokko funyaan hin galchitu yeroo afur funyaan hin galchitu asii olee jechuudha. Inni lammaffaan immoo yeroo baastan breathe out yeroo gootan afaan keessaniin baastu. Afaan keessaniin baastu jechuudha. Akka kana gootanii akka inni kaawunti isinii godhutti irra deddeebitanii hojjettu. Manuma keessanii kun amma nama jeequ waan ta'eef akka salphaatti hojjettu. Inni sadaffaa immoo alaallu. 1, 2, 3, 4. In,
out, in, out, in, out. Agartanii kan ammoo ammas funyaaniin fudhata deebiseet immoo afaaniin baasa. Edhaa jedha. Akka kanatti baasaa galchaa isa wajjinii shaakaltu jechuudha. Kun breathing system keessan akka inni jabaatu baay'ee develop gochuu danda'u qabdu jechuudha. Kana jechuun sirna argamsuu keessanii especially namoonni high pitch baastan sagaleen keessan warra dhiirotaa tiinerii yoo ta'e warra durbootaa immoo sopraanoo yoo ta'e achirra reenjii keessan sanirra turuudhaaf dirqama eenyuun keessa sin barbaachisa. Sirna argamsuu keessanii dheerachuu danda'u qaba. Sakandii dheeraa wayii sagalee keessa sustain gootanii yookiin immoo harkistanii oofuu danda'u qabdu jechuudha. Kanaaf isa kanaaf immoo kan fayyadu isa kanadha. Amma isa jettan kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf isteejii irratti yeroo baay'ee hin dadhabdu. Sagaleen keessan baay'ee sin dadhabaa yookiin immoo daftanii fa'aa dafqitu yookiin immoo sagaleen keessan dafee fa'aa addaa sin jalaa ciccita. Kana jechuun diafraamiin keessan hin barree jechuudha. Namni tokko jalqaba ispoortii gaafa hojjetu guyyaa jalqabaa baay'ee dadhabaa. Akkasuma guyyaa lammaffaa yeroo itti deebi'u akkasumatti baraa dhufaa booddee barteete ta'a. Yoo kana irra deddeebitanii hojjettan isteejii irra dhaabbattanii hin dadhabdan. Isteejii irratti dadhabbii isinitti hin dhaga'amu jechuudha. Kanaafuu sagaleen keessan dafee hin ciccitu, sagaleen keessan duuduu hin danda'u dafee akka kana gootanii sirna argamsuu keessanii shaakalchiistu jechuudha. Kanaaf diafraamii keessanii shaakalchiistu, funyaaniin baastu, al tokko afaan hin galchitu akka kana gootanii shaakaltu jechuudha. Isa taanu immoo xiqqoo dhaggeeffadhaa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Agartanii kun immoo amma afaaniin duwwaa hojjettu jechuudha. Akka kana gootanii afaaniin duwwaa hojjettu jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo sakandii 60maaf sagalee jedhu kana baastu. Mee dhaggeeffadhaa. Relax, breathe in, and start. 1, 2, relax, 4, 5, focus, 6, 7, 8. Agartanii kana jalqaba sirriitti qilleensa galchitu. Sana booda qilleensa erga galchitanii booddee immoo sirriitti deebistanii baastu. Sirriitti deebistanii baastu jechuudha. Kana jechuun kaawuntiin isin godha sakandii 30 qabattu yookiin sa'aatii mataa keessanii qabattanii isa wajjin hojjettu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroon 1, 2, 3 jedhee lakkaa'u isa wajjiniin isin isa qilleensa sirriitti harkistanii galfattan sana suuta jettanii baastu sakandii 60maaf jechuudha. Kana exercise gootu yeroo hunduma ganamas godhaayi fakkeenyaaf daqiiqaa 30maaf yeroo riba keessanii irraa kaatan daqiiqaa 30maaf vocal exercise gootan baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Inni taanu apilikeeshiniin inni taanu kan jalqaba hojjechuu danda'u qabdu yeroo hundumaa kun jalqaba hojjetama. Kan inni irraanfatanaayi warmaap gochuu danda'u qabdu. Vookaalii kamiyyuu hojjechuu keessaniin dura dirqama kan hojjechuu danda'u qabdu jechuudha. Inni taanu vocal exercise inni jedhu kun akkuma argitan apilikeeshinii kana dhaxxanii play store irraa buufattu akkamitti shaakalama kan jedhuun immoo isinitti agarsiisa isa kana. Amma yeroo battan maal gootu start erga gootanii booddee amma sagalee piyaanoo qaba ofirraa. Apilikeeshiniin kun piyaanoo ofirraa qaba. Piyaanoo isaatiin wajjin shaakaltu. Amma fakkeenyaaf MM jedha kuni MM jechuun nootaa tokko isinii kenna. Nootaa isa wajjiniin sagalee isaa baastu jechuudha. Akkaataan eenyu keessanii immoo afaan keessanii kan inni ta'uu qabu akka asirraa mallattoo diimaadhaa isinii taa'e kana. Akka kana gootaniitu kan isinii sagalee sana baastan. Kana jechuun sheeppiin afaan keessanii akka kana ta'uu danda'u qaba jechuudha. Yeroo qubeewwan kana waamtan sheeppii afaan keessanii akka kana gootaniitu sagalee keessan baastu. Fakkeenyaaf jalqabaa mee dhaggeeffadhaa. Agartanii akka kana gootanii hojii shaakaltu jechuudha. Isa lammaffaa argachuudhaaf amma immoo forward gootu. Mallattoo xiyyaa ishee gubbaa kana gadi tuqxu sana booda isa ittaanu immoo hojjettu jechuudha. Kun immoo blow blue isa jedhu hojjettu. Blow bluun afaan keessan yeroo sheeppisaa blow blue jettan akka kana afaan keessan akka kana gootu jechuudha. Afaan keessa sheeppisaa akka kana ta'uu danda'u qaba. Akka kanatti kan sagalee kana baastanii fakkeenyaaf dhaggeeffadhaa akka ittiin hojjetu. Piyaanoo duwwaa dhageessisa inni. Sana booda isa wajjin hojjettu jechuudha. Na wajjin amma dhaggeeffadhaa akka itti wajjin hojjedhu.
Blow, 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 blow. Itti deebinaa al tokko. Blow, 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 blow. Akka kana gootanii shaakaltu jechuudha. Isa inni kuni tiraansii isaa dabalaa dhufa. Kana jechuun iskeelii isaa dabalaa dhufa. Qallachaa dhufa. Akkuma beektan kiiboordii irratti hidhattanii yeroo laaltan gara tiraansii 12 waan akkasii qaba. Reenjii keessan guddisa kun. Kana jechuun beezirraa kaatoo asii ol gara piichiin keessan dabalamaa yeroo dhufu haay piichii irratti baatu jechuudha. Kanaaf reenjiin keessan baay'ee bal'aa ta'a yoo kana shaakaltan. Iskeelii reen bartu yeroo baay'ee iskeelii baruun rakkisaadha. Iskeelii irra turuun yeroo baay'ee piichii taana eenyu keenya keessaa baanee jechuudha. Iskeelii nuuf kenname keessaa baanee faa piichii taana. Kun immoo kan dhufu muuziqaa beekuu dhiisurraa kan ka'e. Gurri keenya yeroo dhaggeeffatu isuma seef godhata. Baay'izawee sammuun keenya seef godhata sirriitti. Irra deddeebitanii yeroo dhaggeeffattan isa seef godhata. Sagalee sana seef godhate yeroo hundumaa akka shaakaltan godhaa jechuudha. Yeroo kamiyyuu piyaanoo sin barbaachisuu dhiisuu danda'a. Yeroo wayii akkasumatti iyyuu shaakaluu dandeessu. Maaliif seef godha sammuun keessan yeroo inni seef godhu yeroo hundumaa shaakaluu dandeessu jechuudha. Kana irra deddeebi'aa hojjedhaa gara nootaa 7 waan akkasiitiin ni hojjeta kana. Dooree miifaa soolaa siidoo beektu innis inni hojjetama eenyu kanaani. Apilikeeshiniin kun shaakallii gara 180 ittiin gochuu dandeessu. Agartanii lakkoofsa gubbaa diimaan kun exercise jedhee asirratti ni kaa'ee jira. Kana 130 shaakallii 130 ittiin gochuu dandeessu jechuudha. Irra daddabartanii ilaaluu dandeessu. Sagalee wajjin baastu yeroo baay'ee eerfoonii godhadhaa shaakalaa. Eerfoonii godhattanii akkasumatti immoo sagalee isaas gadhiistanii shaakaluu dandeessu. Shaakallii 180 ittiin gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo hundumaa ganama har'a apilikeeshinii tokkoon bantanii tokkoon ittaan immoo apilikeeshinii wayii bantanii dhaggeeffattu jechuudha. Amma kun piyaanoo qaba. Piyaanoo isaa arreenjii ta'eera already. Wanta sin barsiisu baay'ee isaa wanti inni jedhuuf baay'ee shaakalaa wajjinii fakkeenyaaf amma bla 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 yeroo jettanii shaakaltan inni kun afaan keessan hidhiin keessan yookiin immoo sheeppiin afaan keessanii akka asirraa argitan kan ta'uu danda'u qaba. Akka kanatti kan shaakaltan. Kanaafuu afaan keessan yeroo bantan yeroo cuftan wanti saayinii sin kennitan hundumtuu qubee sin waamtan wajjiniin baay'ee ol simachuu danda'u qabu jechuudha. Cal jedhameetuma waamamu. A yeroo waamamu aadhaan waamamu malee haa jedhamee waamamu. Kanaafuu yeroo afaan keessan bantan hidhii irratti wanti sin agarsiisan sheeppii sin agarsiisan sun qubee sana haasa'uu danda'u qaba. Wanta sin haasoftan namoonni baruu danda'u qabu jechuudha. So akka kana gootanii shaakallii gochuu danda'u qabdu. Mana keessanitti shaakalaa baay'ee salphaatti shaakaluu dandeessu kana. Inni itti aanu apilikeeshiniin itti aanu voice training inni jedhu kuni mee apilikeeshinii kana banna. Kun wantoota baay'ee kontentii isaa iyyuu bal'aadha. Wantoota baay'ee of keessatti qabatee jira. Dhaxxanii ilaaltu fakkeenyaaf vookal reenjii keessan piyaanoo asirra jira. Piyaanooni akkuma argitan written formidhaan sinii kaayeraa dubbistanii isa wajjin shaakaltu. Qubee akkamii baasaa siniin jedha. Ma ma me mo mo wanta akkasii kana wajjin shaakaltu jechuudha. Qubee kana qabattanii baay'ee seef godhaa sammuu keessanitti sana booda yookiin immoo barreessitanii kaatanii wajjiniin shaakaltu. Fakkeenyaaf istaartii gootu. Akka kana gootanii shaakaltu jechuudha. Agartanii ofiidhaaf sinii qabatanii piyaanoo sinii qabachaa jiraniyyuu sinii kennaa jira. Nootaa sinii kennaa jira sagalee. Saawundiin baasitan wajjin isin immoo baasitanii shaakaltu jechuudha. So baay'ee akka salphaatti baratu. Kun waan salphaadha. Dirqama mana barumsaa dhaqxanii barachuun waan akkasii kun isinirraa barbaachisuu dhiisuu danda'a. So akka kana gootanii shaakaltuu vookal reenjii keessanii akkasumatti ilaaltuu bantanii akkuma ammaatti ilaaltuu piyaanoo fi dhaaf ofii kennitu shaakaluu dandeessu. Tiitooriyaalli isaas jira. Asirraa barachuu dandeessu. Akkuma isin argitan baay'izawee apilikeeshinii kana baruun inni biraa kiiboordii akka salphaatti bartu. Wantoota kiiboordii irratti argitan sana fakkeenyaaf shaarpiiwwan kana yeroo argitan naachuraal saawundoota warra adii kana warra gurguddaarii kana yeroo argitan oktaabii isaanii baraa dhuftu, iskeelii isaanii baraa dhuftu, qubeen fakkeenyaaf jiin eessatti akka argamu, een eessatti akka argamu, biin eessatti akka argamu, si sadaffaa jedha kuni, si arfaffaa jedha asirratti akkuma argitan, si shanaffaa jedhee deemaa jechuudha. Si shanaffaa fi sagaleen isaanii tokko garuu oktaavii isaanii garaagarummaa qaba. Oktaavii tokkoffaa fi oktaavii lammaffaa yeroo jedhamu furdinaa fi qallina sagaleetii jechuudha malee
eenyu isaanii tokkuma tiraansii isaanii tokkuma iskeelidhuma tokko keessa jiraatanii garuu qalnaaf furdeen irratti wal caalu. Fakkeenyaaf inni C sadaffaan kun caa sadaffaan kun baasuu fi caa shanaffaan baasu sagalee isaanii tokko garuu inni caa shanaffaan baasu baay'ee qallataa inni caa sadaffaan baasu immoo hin furdataa jechuudha. Fakkeenyaaf jedha kuni kunis tokkuma garuu hin qallata kuni kun immoo hin furdata jechuudha. Akkasuma gara kanatti yeroo deemtan gara harka mirgaatti yeroo deemtan yeroo hunduma qallataa deema gara bitaatti immoo yeroo deemtan furdachaa deema. Kanaaf salphaadhumatti iyyuu namoota kiiboordii baratan sana wanta isaan tuttuqan asirraa baruu dandeessu jechuudha. Salphaatti mana keessan teessanii akka salphaatti barachuu dandeessu. Warri kwaayirii keessaa faarfattan, warri sooloo faarfattan, warri tiraakii hojjetanii qabdan, warri kanaan dura beekumsa muuziqaa hin qabne akka salphaatti apilikeeshinoota kanaan barachuu dandeessu jechuudha. So sirritti shaakalaayi sirritti wajjiniin tinii jedhaayi. Kun immoo reenjii irraa kaatan sanitti agarsiisa. Fakkeenyaaf asuma keessa galtanii xiyyi lama gubbaadhanis asii gadis agarsiisu kana hojjettan reenjii kana sirreessuu dandeessu. Eessatti akka fixxan eessa akka jalqabdan isinitu arreenjii godhata sana booda achirraa kaatanii shaakaluu dandeessu jechuudha. Kun isa kana fakkaata harmaniirree ittiin shaakaluu dandeessu. Harmanii yeroo shaakalta yeroo hundumaa harmanii jechuun immoo sagalee baay'eetu walitti dhufee al tokko sagalee baasu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko caarraa yoo sagaleen kennameef namni tokko immoo D sharp irra kennamaaf taanaan daarra kennamaaf taanaan ati caabaasii ati daabaasii yeroo jedhamu tokko iskeelii daa keessa hojjeta inni tokko immoo iskeelii caa keessa hojjeta. Al tokkichi sagalee garaagaraati garuu al tokko taayimingii isaanii al tokkotti yeroo ba'u harmanii jedhamaa jechuudha. Harmaniin sagalee garaagaraa baay'eetu walitti dhufee sagalee uumamudha. So isaan kana shaakalaayi kontentii baay'ee of keessaa qabu sa'aatiin baay'een qabu sanitti agarsiisuudhaaf kanaafuu kana yeroo tuttuqxan saniyyuu hin bartu waan baay'ee isaa waan ta'eef dhaqaatii ittiin shaakalaa. Inni itti aanu immoo apilikeeshinii isa kana miibanna. Apilikeeshinii kana exercise your voice jedhaa yeroo bantan fakkeenyaaf isa gubbaa kana hin jennee baannaa written formidhaan isinii ka'ee jira. Kun akkam fakkeenyaaf arraba keenya akkam gochuu akka qabnu written formidhaan dubbistanii ingiliffaa dubbistanii hubattu. Akka sanaa appilikeebilii miti jechuun apilikeeshinii isaan argitan gaafa isiniin jedhu hojjechaa isinitti agarsiisu kun normaalii barreeffamaa isinitti agarsiisa. Barreeffama kanaan immoo isin shaakaluu dandeessu jechuudha. Arraba keessan akkamitti gochuu akka qabdan jechoota akkamii baasuu akka qabdan irra deddeebi'aa jechoota kana fakkeenyaaf jedha kana baasaayi kan jedhu namoonni fakkeenyaaf piyaanoo harkaa qabdan kana jechuun muuziqaa bukkee jirtan dhaxxanii jechoota kana baasaa shaakaltuu jechuudha. Exersaayisii baay'ee qaba kun fakkeenyaaf gara 260 olii qaba. Shaakallii 260 ol mana 80 ol akkasii qaba natti fakkaata. Dhaxxanii warm up yeroo gootan maal gochuu qabdu kan jedhu immoo tuutoriyaalii isaa asirra jira. Isa dhaxxanii laaltuu isarraan shaakala keessan gootu jechuudha. Barreeffamaas ni jira. Barreeffamaan hubachuu dandeessu akka salphaatti. Wanta achirratti isiniin galle asitti dhuftanii barreeffamaan argattu jechuudha. Inni kun kanaaf isin fayyada. Barreeffamaan jira. Barreeffamaan immoo asirraa dubbisuu dandeessu. Yeroo qabdan yeroodhuma maal amma kaaffee jalas teessanii yeroo baay'ee kanuma bantanii al tokko dhaggeeffachuu inni biraa shaakaluyyuu dhiisuu dandeessu. Al tokko bakka namni waca namaa keessa yeroo jiraattan karaarra yeroo deemtan dubbisaa deemtu ganama immoo yookiin galgala immoo galtanii isuma inni godhattan san shaakaltuu jechuudha. Kun immoo al tokko piyaanoo ofirratti bantu gurra keessanitti bantu yeroon iskeelii hojjetu piyaanoo iskeelii hojjetu fa'aa isa bantu sana booda isa wajjin shaakaltuu jechuudha. Apilikeeshiniin inni itti aanu immoo learn to sing kan jedhu kanadha. Apilikeeshiniin kun normally play store irra jira dhaqaa buufadhaa. Isa kanas gaafa bantan exersaayisii baay'ee of keessaa qaba. Kunis waa'ee nootaa hin barattu asirratti waa'ee iskeelii garaagaraa hin barattu. Iskeelii sana immoo shaakaluudha. Iskeelii sana fakkeenyaaf semiinoot major scale 1 2 3 jedhee itti fufaa. Isa kana shaakaltuu jechuudha. Fakkeenyaaf major scale 1 kana yoo banne ta'e doree mii faa soolaa siidoo beektu doree mii kan jedhu qofa ittiin shaakaltuu jechuudha. Major scale 1 irratti kan shaakaltan isa kanadha.
kana gootanii wajji shaakaltu jechuudha. Sagalee isin kennaa isa duukaa buutanii isin immoo shaakaltu jechuudha. Akka salphaatti shaakaluu dandeessu kunis waan salphaadha waan ta'eefu shaakalliiwwan asirra jiran kana hunda isaa laalaasin. Breezingii keessan immoo maal akka gochuu qabdanis kinoo barreeffamaan isiniif jira asirraa. Sana booda itti fuftuu maarka gochaa qabdan piikchariidhaa isinitti agarsiisa asirratti. Onneen keessan sheepii akkamiillee akka qabu asirratti dadhabtanii argitu. Akkam akka gochuu qabdan, akkamitti akka baasuu qabdan, afaan yeroo bantan maal akka ta'u, funyaaniin yeroo baastan maal akka ta'u, ujummoon qilleensaa maal akka ta'e laalmisiisa jennu jechuudha. Voice boxiin keessan inni sagalee baasu kun ujummoon qilleensaa fi ujummoon nyaataa beektu garaagarummaa qaba. So ujummoo qilleensaan kun immoo yeroo baay'ee attack ta'u fakkeenyaaf nyaataan wantoota nuti dhugnu irraa kan ka'e isa paartii biraatti walitti deebinaa appilikeeshinoonni waa'ee isaa barsiisan jiraachuu danda'u. Isa booddeerran intin isinii jedha. Isa kanaa dubbisaa keessa deematii dubbisaa written formdhaan jira barreeffamaan jira isa dubbisuudha. Sila immoo akkamitti akka shaakaltan appilikeeshinii tokko irratti isinitti agarsiiseera. Kana buufadhaa jechuudha. Appilikeeshinoota kana sirriitti buufadhaa. Wajjin shaakalaa. Shaakalli 230 qaba. Akkuma argitan kun appilikeeshiniin kun dhaxxanii buufattuu jechuudha. Appilikeeshinoota kana dhaqaa buufadhaa. Vocal exercise, voice training, 7 minute vocal warm up, exercise your voice, learn to sing kan jedhaman kun appilikeeshinoonni kun hundi isaanii Play Store irra jiru. Kana malees appilikeeshinoota baay'eetu jiru. Dhaxxanii barreessitanii fakkeenyaaf piano training jettanii barreessuu dandeessu. Amma Play Store irra dhaxxanii galtanii Play Store irra keessanii dhaxxanii galtu asirratti piano training yoo jettan akkaataa piano training ittiin gootan isinitti agarsiisaa jechuudha. Mana keessan teessanii immoo keyboardiin jira normally bilbiluma baattan kanaan shaakaluu dandeessu. Isas nootaa baay'eetti shaakaltu, iskeeliitti shaakaluu dandeessu, harmaniitti shaakaluu dandeessu. Wanti ittiin isin shaakallee hin jiru jechuudha. Agartanii mana keenya keessa teenyee akka salphaatti barachuu dandeenya jechuudha. Ijoollonni faarfannaa hojjechuudhaaf ammas kaka'umsa qabdan kanaan duras kan hojjettan akkaman godha vookaalii barachuudhaaf carraan arganne jettan akka salphaatti kanarraa barattu. Isa kana malees itti dabalataan immoo YouTube irraa dhaxxanii barachuu dandeessu. YouTube irratti namoonni baay'een isaanii hin barsiisu. Namoota hordoftoota baay'ee qaban dhaxxanii warra adii kanas haa ta'an dhaxxanii hordoftanii barachuu dandeessu. Afaan isaanii dhaga'uu dhiisuu dandeessu. Garuu yeroo isaan shaakalan immoo argitanii isaan duukaa shaakaluu dandeessu jechuudha. Kanaan sagalee keessan improve gochuu dandeessu yookiin immoo baay'ee guddifachuu dandeessu. So kana shaakalaa yeroo baay'ee irra deddeebi'aa shaakalaa faarfannaadhaaf baay'ee isin fayyada. Sagalee keessaniif baay'ee wantoota isin fayyadanidha. Appilikeeshinii 5 isinitti agarsiise 5 kana dhaqaatii bubbuufadhaa. Appilikeeshinoota kana bubbuufadhaatii shaakalaa yoo akkas gootan ammuma guyyaa guyyaadhaan wanti keessan dabalaa oola. Namni sagaleen dirqama waan ta'eef faarfataadhaaf kun immoo akka salphaatti bilbila keessanii shaakaluu dandeessu waan ta'eef kana sirriitti shaakalaa isa kana isiniif qooduudhaaf an dhufe irraa ayyaanni isiniif haa baay'atu. Yoo gaaffii qabaattan immoo na gaafachuu dandeessu. YouTube kana immoo subscribe godhaa, like godhaa, namootaaf share godhaa, ijoollee tokkoof share godhaa. Wanta kaaniyyuu nuni share gochaa oolla. Wanta barsiisaa akkasii kana yeroo argattan immoo biraan darbinaa. Anas haa ta'u YouTube biraa irratti yeroo barsiifamu wantoota akkasii kana yeroo argattan dhaqaatii namoota akkasii YouTube isaanii subscribe godhaatii baraa irraa. Waan meeqayyuu subscribe gochaa oolla. Subscribe gochuudhaaf emailii duwwaa nama barbaachisa. Emailii argachuudhaaf immoo sim kaardii qofa nama barbaachisa. Sim kaardii namni hin qabne hin jiru. Kanaaf achirraa naxxanii laaluu dandeessu. Subscribe gootanii yeroo yerootti amma ayyaanni naaf baay'ate wantoota si fayyadan isiniifan fidaa akkuma kanatti jechuudha. Peejii kootirraanis gada isiniif dhiisaa. Wanta YouTube irratti argattan achirraanis argachuu dandeessu. Sana booda achumarraan liinkii isaa qabdanii gara kanatti dhufuu dandeessu jechuudha, barachuu dandeessu. Namootaaf garuu share godhaa. Ijoollee argitaniif liinkii kana amma koppii gootanii gara namoota garaagaraatti erguu dandeessu. Ijoolleen achirraa barachuu danda'u jechuudha, asirraa barachuu danda'u. Kanaafuu mana barumsaas hin barbaachisu, baradhaa asirraa sirriitti barachuu dandeessu waan ta'eef akka salphaatti barattu. Kanaaf appilikeeshinoota kana dhaqaatii Play Store irraa buufadhaa. Ammoo shaakaluu jalqabaa borii yeroo ofiin kenninaa bor iftaan jedhinaa amma kana shaakalaa. Sana booda guyyaa guyyaadhaan waan baay'ee jijjiirama ofirratti argitu. Ani wantoota baay'een irraa baradhe waan ta'eefidha.
Kanaaf itti fayyadamaa ayyaana isiniif haa baay'atu baay'ee isin jaalladhaa kabajamaa ulfaadhaa wanta yeroo keessan dabarsitanii naaf kennitaniif ulfaadhaa. Thank you.